Gaaffii namoota baay'eerraa kan ka'e akkaataa Binance akkaawuntiin banamu akkaataa verify godhamu sinitti agarsiisa. Doolaara hojjettanii iddoo kaawwattanii qabdan tana faayidaan qabu. Kanaafuu Binance akkaawuntiin akkaataa banattan akkaataa verify gootan paaspoortii dhugaa sin barbaada yookaan paaspoortii yookaan national ID yookaan immoo drive license yookaan immoo manjaaf kaardii jedhamu isa dhugaa sin barbaada. Kanaafuu akkaataa banatan karaa salphaa sinitti agarsiisa. Viidiyoo kana subscribe like gochuudhaan koomentii barreessuudhaan jalqaba gara viidichaatti let's go. Jalqaba gara Play Store deemna. Achi Play Store keessa galle do search arkaniti Binance ne search goona application cha tu version bilbila keessanii buufattanii wayyaa sayiduu jechuudha. Bilbila keessanii yookaan Telegram ko roosiniin ka jodde Binance yookaan install goona jechuudha. Install sayyitti buune achi ergi install amani ta'utti eegna megabyte dhibbaaf 21 tokkodha. Achi gaafa san install ta'uu goona jalqabna jechuudha. Telegram ko rikiyaa glue waan sayiduu kana irra siniin ka yoo akka isaa buudee kana irra open itu open go to gara Binance sin gashaa jechuudha. Amma gaaffii sin gaggaafatu jira. Gaafficha darbuudha akkaataa darbatan amma kana am new to crypto seeruu kanatti buutu maaf sin kana dura fayyadamtanii beektan gatii fi isa jalqabaatti buutu sin haaraadha wanta kanaafi to kana dura familiyarii taatanii ture isa jallaa ture garuu sin haaraa gataatiif new seeruutti buutu achi gara kanaatti sin fida achi takka obsitu internetii keessantu murteessaa. Internetiin keessan speedii qabatanaan speedii godhata. Xiqqoo internetiin keessan dadhabatanaan si dadhaba. So as bukkeetti maal gootu email keessan gashattu. As bukkeetti email keessanii password isaa baruu qabdu email keessan. Email keessanii as bukkeetti gashattu jechuudha. As bukkeetti email keessan gashattanii sagajjalaa isa keellootti buutu continue seerutti achi iddoo kanatti kontinaa isiniifidha. Verification code email keessanitti ergaa. Achuudde maybe inni gatii notification isaa erguu dhiisuu danda'u fi gara internet keessan deemtanii ilaaltu jechuudha. Gara Gmail account keessan galtanii ilaaltu keessa argachuu dandeessu jechuudha. Takka eeddannee asirratti fiduu danda'a. Gashee takka hin diduu danda'a seeduun jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti naanii isa jalqaba nadidee lammaffaa irratti immoo deebisee naa fidee so isinis garachii deemtu jechuudha. Kana bal'iseen kan isin hojjechaa jiru wanta asirratti gaaffii isinitti hundasaa isinii deebisuu fedhanii obsumaa fi nyaatan dhaggeeffadha. So gara email address keenya deemnaa jechuudha. Takka eegnee bakka amma kunoo gara email keenya deemna. Email keenya keessa galla. Gmail account keessa galle Binance isa gubbaatti buuna. Jodde nu ergee argitanii verification code kana copy godhanne chi machitti deebina gara Binancetti. As bukkeetti fune paste goona jechuudha. Continue na as bukkeetti password gashaanu jedha. Password kana irratti kan galuu qabu qubee guddaa tokkotti qubee guddaa galuu qaba. Qubee xixiqqoon galuu qaba. Barree lakkoofsi galuu qaba. Simbooliin galuu qaba. Simboolii jechuun aatii hashtagii fa'aa jedhamti. Mallattoo masalaalii seeran yookaan immoo riqichaa seeran safaan akkasii fa'aa galuu qaba. Qubeenis galuu qaba. Qubeen tokko immoo guddaa ta'uu qaba. At least one upper case letter seedu jalaarra jechuudha. Eegdi isa gashtan booddee fakkeenyaaf right naa gochaa jirti. Isa gajjallaa isa tokkoon gashine fakkeenyaaf Chuddi isa gaafa isa jalqabaa fuudhee sirreessu agashee gaa passwordii macheem sinitti argamu passwordii gattee fi sinii gara deematanii chi isa fuune continue na eegni writing nu godhe sadansa continue na chi gara kanaatti nuufa asirratti galaala waan akkasii faas mudata maal gootu duddubattiin deebisa ammas emailcha gashitu jechuudha. Maqaa xiqqoo nama rakkisuu danda'a. Internetiin keessan speediin qabu taanaan irra speediin harkisaa ture irra. So kanaaf inni harkisaa ture spootii bannee naamniidha kan fayyadamaa turre. So maal akka ta'e beeku I think safarri hin jirudha akkata manaa baaniitu hojjechaa ture. So amma irra deebisanii deebisa irra deebitanii hojjettu jechuudha. Isa Binance irra amma Binance irratti notification na ergeera. Lakkoo argitanii haa ergee notification kanachi 67 71 22 na ergee. Takka immoo sinii rugatii duduu fi gara application ichaa deemtanii fayyadamuu dandeessu. Isuma ammaarra deebitu jecha password isa ammaarra gashitu. Password icha gaafa galuu password icha laaluuf immoo
xiyya ijaa wayii isinitti argamti dhumarratti isheenii waa sararra jira yoo ta'e isheetti bu'aa. Chi isheen gaafa iftu akka kanaatti paaswordicha ilaaltu jechuudha. Chi kontinuu jettu wantichatti achi takka hedduu akkas godhata tanicha. Internet speed gaafa akkasin jalaa turu jechuudha. Keessaa baataniitu itti deebitu gara Binance'itti. Keessaan ba'ee ittiin deebi'e ammas. Chi banee ergitanii banee ture. Chiodde verify seedu verify now seedu tumbo alloon godha notification seedu notification ibsuu qabdoon akkasii. Chi verify now seedu tumbo verify gootu gamma kuni verify gochuuf biyya sin gaafata buutu wiichatti iddoo search kanatti dhuftanii Itoophiyaa keessa jirtan Itoophiyaattu biyya sin jirtan keessa ala jirtu yoo immoo biyyuma alaa sana barreessitu jechuudha. Biyya sin keessa jirtan Itoophiyaadhaan barreessa achi Itoophiyaatti immoo achi akkas kanannaa dhufa waan sadii isinitti hima. ID card, national ID, passport, driver license, manjaaf kaadii sin gaafata. Kan nuun qabnu yeroo baay'ee national ID gatteef safilannaa. Joodee upload yookaan take pictures niin jedha. Yoo footoo isaa qabdu ta'e upload itti buutu yookaan immoo footoo kaastu take picture itti gaafa butanii continue gootanii akkasii dhufa. Ammas galagashaa siniin jedhannu. Achi gaafa galagashaa siniin jedhuun galagashtu ofiisaa raayitedha. Amma ni raayitedha ittiin ibsitu. Kana gaanii information security gatteef wajjin ofiif yaadneetu kan isinitti agarsiisne siniif gala. Chi quality isaa namni check godha secondii 6 gidduutti. Joodee face keessan gashaa siniin jedha. Continue jettu. Iddoo kana irratti immoo screen record gochuu dileetu. Application ichi wanta akkasii screen record godhu. So maal goone dukkanuma ta'e maal ibsu fuula keessan sosochoostu selfie sinitti ibsa. Fuuluma keessan sosochoostu ol gadi namni bukeetti fa'ii sosochoostu fuula keessan dubbisaa jechuudha. Ichi fuula keessan dubbisaa ichi sin dabarsaa jechuudha. Inni salphaadha. Waan keenya kun tagarsu annutu dhorkeetu ta'e ofii isaa screen record dhorkaadha waan akkasii. Ichi gara kanatti sin fidaa. Itoophiyaadha. Yoo biyya maqaa nationality biraa qabaatanii another nationality sedhutti guutanii kan biraatti guutu maqaa keessan Ashannaafiina Nugusuuna Kabbadeena jalatti guutu jechuudha. Maqaa keessanii umurii keessan guutu akka national ID irra jirutti Oromiyaa chi postal code sedhu kan naqamte 004 dha. Finfinneen 1000 dha. Biyya kaanis 004 godha. Adaamaa fa'aa namni jiru. Siiti naqamte jechuu dandeessu, Addis Ababa jechuu dandeessu, just Addis Ababa inni dabarre. Akkoon qabu kuni chi iddoo kana irratti staatasii maal irra jirtu hojii maal irra jirtudha. Mucaan banee fi bilbila kana fayyadamee kan banadhee irratti kanaan dura takka studentidha. Barataa gatteef student jedhutti immoo nan dabarra. Chiodee go to home page kan jedhu jira. Isatti buuna. Chiodee okay inni dabarra. See progress jedhamti. Maalidha? Amma isaanii waan hunda isaa ilaalanii ati nama sirriidha maal seeruun qoratu pending jedha argatanii iddoo kanatti isaan qoratanii fixanitti si progressadha daqiiqaa 5 or 7 hanga 8 kan ta'u nu turse achi odee ofiisa verify nu godhe notification ergee successful jedhe advended jedhe jedhe verify nu godhan jechuudha. Kuni seera qabeessa taaneera. Amma profile keenya gaafa gallu sila pending jedha amma verified jedha. Kun amma verified ta'edha. Doolaara irra gashuu danda'a, doolaara irraa bituu danda'a, bitcoin irratti gashuu danda'a, waan barbaadan irratti gochuu dandeessu, adfendii waan barbaadan gochuu dandeessu jechuudha. Na waan dogoggora hunda isaa isinitti argisiise asset jedhu bukkeetti keessa jalaatti kan bu'u adfendiidha. Adfendiitti butanii deposit gochuu dandeessu, withdraw gochuu dandeessu. Amma 00 qaba. Akkaataa depositoo viidiyoo sadhuutti isinitti argisa. Gaaffii qabdee comment irraa naaf ka'a. So agartaniittu baay'ee salphaadha, baay'ee akkasini galuutti isinitti agarsiise. Namni baay'ee akkasini namni kaani akkasini ibsumaa fi iddoo waan dhokkotaa kana intarneetii gaafa isin diduu gaafa waan tokko sididu inni agarsiisu kukkutee waan babbareedduu ishee isinitti agarsiisan immoo waan nama mudate hunda isaa isinitti agarsiise. Isaan sababii isaan akkasitti godhanii fi gaafa isin gaaffii achirratti isin mudate gaafa isin gaafattanii vaayiraalii baaf viidiyoon isaanii. So isin immoo waan isaa akkasin komentii barreessanii akka gaaffiin gaafa negatiivin gochaa jiruu fi maal gootu akka viidiyoon kun vaayiraalii ba'uu fi komentii gaariidha yookaan immoo waama gaarii ta'e itti nuuf himamu kan jejjedhu komentii irratti naa barreessaa. Gaaffii qabda jiru ta'e immoo gaaffii keessan achirratti naa barreessaa. Sattaanutti immoo akkaataatti tiraansaakshinii uumnu yookaan immoo doolaara kanarraa gara kan biraatti akkaataatti binnu akkaataa doolaara achirraa bituu dandeenyu maal kan jedhu isiniin ibsa. So peejii kana subscribe gochuun dagatiina. Gaaffii qabdu ta'e komentii irra naaf ka'a. Amma viidiyoo sadhufutti waliin guddannaa nagaan naa tura.